Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuu nama loomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan kitaabilee kakuu haaraa boqonnaa afuraffaa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan egaa akkuma warreen barachaa jirtan yaadattan kutaa darbe kutaa 33ffaa barumsa kanaa kan ture qoqqoodama kitaabilee kakuu haaraa kan jedhaman keessaa kan xumuraa kan shanaffaa jechuu kooti. Kitaabilee sirnaa kan jedhu eegallee seensasaa sirna jechuun mana kiristaanaa keessatti haala raawwii waan tokkoo haala ittiin tajaajilli mana kiristaanaa ittiin gaggeeffamu ta'uusaa ilaallee sirnoonni kun immoo gooftaan keenya barumsa inni barsiise dogmaa akka ta'e erga sanaa booda immoo duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa wantoota mana kiristaanaatti raawwannu hundumaa sirnaan akka raawwannuudhaaf isaan sirna isaan kaa'anii akkasuma gooftaan keenya du'aa ka'uusaadhaa booda kan barsiisee fi duuka bu'oota booda kanneen dhufan kan akka Qelemenxoos kitaaba isaan barreessan walumatti kitaabileen sirnaa kitaabileen 8 akka jiran kitaaba ajajaa, kitaaba qajeelfamaa, kitaaba Abxiliis, kitaaba Gitsi'uu taanuudhaan kitaaba kakuu lamaanii kitaaba Didiskilaadhaaf Qelemenxoos jenne isaan kana tarreessinee isaan kunis immoo qoqqoodamaan bakka sadiitti akka isaan qoodaman. Gooftaan keenya du'aa ka'uusaadhaan booda kan barsiise kitaaboleen lama akka jiran kitaaba kakuu tokkoffaadhaaf kakuu lammaffaa. Kitaabni tokko immoo qulqulluu Phexrosiif duuka bu'aasaa kan ture Qelemenxoos isaan kan barreeffame. Kanarraa kan hafan warreen kitaaboleen shanan immoo kitaaba ajajaa, kitaaba qajeelfamaa, kitaaba seera tsiyoon, kitaaba Abxilisii fi kitaabni Didiskiliyaa barumsa duuka bu'ootaa akka isaan ta'an isaan kan ibsineedha kan dhaabbanne guyyaa irraa isumarraatii itti fufuudhaan kutaa 34ffaa barumsa keenyaadhaan kitaabilee sirnaa kan duukaa bu'ootaa kanneen ta'an keessaa kanneen jalqabaa warreen arfan jechuunis kitaaba ajajaa, kitaaba qajeelfamaa, kitaaba seera tsiyoonii fi kitaaba Abxilis guyyaarraa kan ilaalludha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan amma ammaatti kitaabilee 27 dabalannee akkuma jirru ni beekama. Kanarraa taanee kanneen jiran 28ffaa jennee itti fufnaa jechuudha. Kitaabileen kun kitaabilee sirna mana kiristaanaa akka isaan ta'an dursinee ibsineera waan ta'eedhaaf qabiyyeen isaanii maal kan jedhu yaa gaggabaabsinee ibsina. Kanarraa kan hafe qabiyyee isaanii kan argannu yaa sirna mana kiristaanaa guyyaarraa manni kiristaanaa keenya kan isheen ittiin gaggeeffamtudha. Tokko tokkoon qabxiiwwan muraasa ibsaa kan deemnu kan ta'u. Kan jalqabaa kitaaba ajajaa kan jedhudha. Egaan ajaja jechuun afaan Oromoodha. Waan tokko hojjechuudhaan dura seera kennamu yookiin immoo raawwadhu raawwatiin jedhamuudhaan kan dubbatamu jechuudha salphaadhumatti. Innaa duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kitaaba kana isaanuma barreesse mana kiristaanaa keessatti amantootaaf akkasumas immoo lubootaaf raawwadhu raawwatiin kana godhi kanammoo hin taasisin kanammoo taasisi jechuudhaan kanneen kennaman jechuudha. Guutummaatti kitaabni kun qabatee kan argamudha. Kitaabileen kun akka kitaabilee warreen duraa boqonnaadhaan kan qoodaman miti. Yaa'u kitaabileedhaaf boqonnaa yooma akka qabame yooma akka kenname barannee dabarre mitiidha. Kitaabilee faarfannaatiin alatti kitaabilee kaaniidhaaf boqonnaan kan kenname dhiyoodha jaarraa 13ffaadhaan hanga 15ffaa gidduutti akka ta'e baranneerra.
እና kitaabni faarfannaa yaa faarsaadha. Boqonnaa hin qabu faarfannaadha. Kitaabileen isaan kun immoo kitaabileen ajajaa kun immoo keeyyataan kan ta'anidha. Isa sana irraa adda jechaadha. እና keeyyataan kan jiranidha. እና keeyyatoonni kun dhimma waan tokkoo kan dubbatanidha. Kitaabni ajajaa kun keeyyata mataa isaatti 72 kan qabu keessumattuu raawwadhu hin raawwatiin jechuudhaan ajajaan kan kenname lubootaa fi akkasumas amantootaaf xiyyeeffannoodhaan kan barreeffamedha. እና kitaabni kun guddaadha ofuma isaatti jechaadha. Keeyyata 72 kan qabudha. Kitaabni tokkoon isaa kun kitaaba guddaadha. Qabiyyeen isaa gabaabinaan yoo ibsuudhaaf barbaachise Phaaphaasonni akkamitti muudamuudhaaf tajaajilu akka isaan qaban እና guyyumarraa kana garuu tajaajila haala muudama Phaaphaasotaa fi tajaajila isaanii kitaabni kun ni ibsa jechuudha. Waa'ee aarsaa kakuu haaraa. Aarsaa kan jennu yaa'u kan dhiyaatu miti. Kakuu moofaatti dhiigaa fi kallattii adda addaadhaan qamadiis horii irraas kan dhiyaatu sana jechuun miti aarsaa kan jedhamsutti dhiigaaf foon kiristoosidha. Aarsaa kakuu haaraa kan jedhamu waa'ee sanaa sirna isaa kan dubbatudha. Guyyaarraa kanumatti manni kiristaanaa keenya gaggeessaa jirtu jechuudha. Waa'ee kanaa kan dubbatudha. Ittaanee waa'ee kabaja meeshaalee mana kiristaanaa. Meeshaaleen mana kiristaanaa inni waa'ee qiddisaa yookiin meeshaalee qulqullaa'oo jedhamuudhaan meeshaa kamirrattuu addadha. Inni kun sirna mana kiristaanaa keessatti bal'inaan kan ibsamaa ta'uyyuu malee meeroonii dibamuudhaan mana kiristaanaa erga seenee booda achi keessaa bahuudhaan tajaajila manaadhaaf ta'uu hin qabu. Kun kabaja guddaa kan qabu mana waaqayyoodhaaf kan ta'edha. Tajaajila isaaniidhaaf waa'ee dhimmoota kanaa kitaabni kun qabateera. Sirna cuuphaa. Cuuphaa Kiristoos barsiisaa miti dogmaadha. Kiristoos kan barsiise sadarkaa dogmaattidha. Namni hin cuubamin mootummaa waaqayyoo hin galu jechuun dogmaadha. Dogmaadha. Nutis immoo kallattii kanaan miti waa'ee cuuphaa fakkeenyaaf yeroo barannu seeruma barannaan kan jalqabaa icciitiiwwan utubaa amantaa 5 jechuudhaan tokkummaadha. Cuuphaadha. Isaan kun dogmaa jedhamu. Namni kana osoo hin raawwatiin osoo kan amanee hin fudhatiin maal ta'uu hin danda'u? Mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Waa'ee cuuphaa immoo osoo cuuphamee sin agarsiisin dhaluu hin danda'u. Erga sanaa booda immoo sirnoota mana kiristaanaa 7 kan jedhutti ammas sirni cuuphaa ni jira. Inni immoo akkamitti cuuphamnaa kan jedhudha. Waa'ee sirna cuuphaa kanaa kitaabni kun qabatee jira. Waa'ee foonii gooftaa jechuun aarsaa kakuu haaraa isuma kana kan dubbatudha. Kanaafuu isaan kana kitaabni kun qabatee jiraadha. Walitti qabaattidha kun akkasitti kan ta'e malee caqasaan dhimma as kanatti Phaaphaasiin akkasaa ta'uu jenne tarreessinee hin xumurru amma otoo akka yeroo darbee kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu boqonnaan kun amma kuni waa'ee kanaa dubbata jennee osoo ibsineetu amma keessatti waa'ee Phaaphaasaa dubbata yoo jennu Phaaphaasiin kana ta'uu qaba kan jennu taanaan baay'ee nu jalaa dheeratanna kitaabicha dubbisuudha. Akkasumas immoo guyyaarraa kan beeknu sirna mana kiristaanaa keenyaa Phaaphaasiin tokko kabaja isaadhaan kan jiru maatii godhachuu kan hin dandeenye umuriin isaa sadarkaa sanarra beekumsa karaa lafaatiinis karaa addunyaattis baay'ee cimaa kan ta'e ta'uu qaba kan jiru isaan kun kallattiimaan asirratti dursinee kan beeknu asmara kan jennaacha asirraadhumatti. Innaa kanaafidha kanaatiin gaggabaabsinee kan keenye jechuu barbaadeetuni. Kitaabni 29ffaan kitaaba qajeelfamaa kan jennedha. Kitaaba Gitsi'uu kan jennu Giziidhaan. Inni kunis seera mana kiristaanaadha. Seera mana kiristaanaadha. Yaa'u kitaabileen hundumtuu seera ta'an dubbannee dursine. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa booda kan isaan barreessanidha. Innaa kitaabni kun waa'ee maalii qabatee jira? Waa'ee seera amantaa. Seera amantaa jechuun amantaa keessatti amantoonni maal fakkaachuu akka isaan qaban walumaa galachaadha. Amanaan tokko jalqabaa kaasee ammatumatti maal fakkaachuu akka inni qabu. Akkasumas immoo tajaajiltoota mana kiristaanaa maal fakkaachuu akka isaan qaban ifatti kan kaa'udha. Innaa dabalataan baay'ee waa'ee jireenya uumaadhaa fi jireenya waa'ee uumamaa kufaatii namaa booda waa'ee foon uffachuu ilma waaqayyoo icciitii foon uffachuu gooftaa keenyaa isaan kanas immoo daddabalee isaan kun dursanii kanneen beekaman kanas daddabalee kan ibsudha. Inni kun immoo keeyyata kaa'ame keeyyata 52 kan qabudha. Isaan kana qabiyyeewwan kana qabatee keeyyata kanaan kitaaba jirudha jechuudha. Kitaabni 30ffaan kitaaba Abxiliis kan jedhu Abxiliis jechuun qannoonaa jechuudha. Afaan beeknuun kan barachaa ture jechaadha. Qannoonaa jechuudha hiikkaansa. Inni kunis immoo kitaabilee kakuu moofaa 46 fi kakuu haaraa 35 qabatee kan argamudha. Qannoonaa jechuun murtee abbootii jechaadha. Abboonni warreen qulqulloonni mana kiristaanaa
walitti qabuudhaan murtii isaan dabarsan hundumtuu maal jedhama jennee baranneerra qannoonaa jedhama jennee baranne waan ta'eedhaaf kitaabilee qannoonaan ta'an kana kitaabilee kakuu moofaa 46 kakuu haaraa 35 qabatee kan argamudha. Qabiyyeensaa keessumattuu kitaabni kun waa'ee qoqqoodama hojii lubootaa ni ibsa. Phaaphaasii irraa kaasee hanga diyaaqonitti kan jiru jechaadha. Qoqqoodama hojii ni qabu hundumtuu hojii tokko hojjetame isheen. Innaa mana kiristaanaa keessatti guyyaadhaa kan beeknu Phaaphaasiin kan olaanaadha. Aangoodhaanis jechuudha. Isaa booda immoo aangoon lubummaan gadi siqaa gaafa dhufu lubummaan ni jira. Qissinnaa jechuudha. Inni xumuraan inni gadii immoo duqqinnaadha. Innaa isaan kun hundumtuu hojii gahee hojii mataa isaanii mana kiristaanaa keessatti kan qabanidha. Diyaaqoniin kan saala darbee kan lubaaf taa'e fakkeenyaaf kan akka dhiigaaf foon Kiristoos kennuu jechuun eebbisuu jechuudha. Foon Kiristoos harkaan qabee kennuu cuubuu isaan kana gaabbii kennuu hin danda'u. Darbee kan jechuu danda'u inni kun aangoo lubootaadha. Akkuma kanaa luboonnis immoo darbanii mana kiristaanaa eebbisuu hin danda'anii. Manni kiristaanaa akka ijaaramuudhaaf bakka eebbisuu hin danda'anii. Manni kiristaanaa gaafa xumuramuu eebbisuu meeroo dibuu hin danda'anii. Inni kun immoo aangoo Phaaphaasaadha. Deemanii luboota akka isaanii muuduu hin danda'anii. Diyaaqonii muuduu hin danda'anii. Inni kun aangoo isaanii ol kan jiru aangoo kan phiphisinnaanna. Qoqqoodama kana ni ibsa. Jireenya hafuuraa amantoota. Amantoonni jireenya hafuuraa akkamii qabaachuu akka qaban ni ibsa. Jireenya kiristaanummaati inni kuni waa'ee gaabbii. Gaabbiin jireenya bara baraadhaaf kan nama geessistuu namni cubbuu raawwatu cubbuu keessaa deebi'ee kan ittiin ka'u gaabbii ta'uu isaan kana waa'ee gaabbii sirna isaa duukaa ni ibsa. Waa'ee barbaachisummaa sirna kiristaanaa ni ibsa. Walumaa galatti kitaabni kun immoo keeyyataa 82 qabachuudhaan kan argamudha. Keeyyata 82 kan qabudha jechaa kunis guddaadha. Afuraffaatti kan ilaallu kitaaba 31ffaa kan ta'u kitaaba Seera Tsiyoon kan jedhudha. Kitaabni Seera Tsiyoon inni kunis immoo qannoonaa duukaa bootaa keessaa tokkodha kunis. Innaa duukaa bu'oonni tajaajila wangeelaadhaaf addunyaa irraa foffoca'uu isaaniidhaan dura sirna seeraaf barnoota isaan Tsiraa Tsiyoonitti walitti qabanii baafatanidha jedha. Duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa yaa wal ba'umsa gooftaa keenyaadhaan booda maal taasisaniiru? Addunyaa kana naanna'anii barsiisuudhaaf carraa bubbuufatanii addunyaa irra ba'aniiru. Innaa yeroo deemanii barsiisan inni karaa kaabaatti deemu, inni gara kibbaatti deemu, inni karaa bahaaf dhiyaatti deemu hundi isaanii maal ta'uu qaba? Sirni isaa waxii kan ta'e wal qabataa kan ta'e kallattii hundumaanuu sirrii kan ta'e ta'uu qaba sirni mana kiristaanaa jechuudha. Innaa kan isaan barsiisan immoo waa'ee gooftaa tokko waan ta'eedhaaf kallattii hundumaadhaan iyyuu namoonni gooftaatti amanan sirna tokkoon jiraachuu qabu. Innaa sirna kana immoo osoo walirraa ta'e bahin duukaa bu'oonni sirna baafatanii sirna kanaan akka deemamuu qabu kan isaan ittiin kaawwatanidha. Fakkeenyaaf kitaabni kun maal qabaa? Waa'ee ayyaana mul'achuu gooftaa keenya Asteriyoo. Ayyaana mul'achuu ayyaana dhalannaa gooftaa keenyaarraa kaasee kan jiru jechuudha. Isa kaan ni qaba. Waa'ee kabajaa ayyaana sanbata kan Yihuudootaa. Yihuudoonni yaa sanbata jechuun qidaamee jechuudha. Haala kamiin kabajamuu akka qabu. Waa'ee sooma jijjiiramuu gahaad kan jedhu. Isaan kana ni ibsa. Walumaa galatti duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa addunyaarra ka'uu isaaniitiin dura sirna isaan baafatan qabatee kan jirudha. Sirni kun immoo kallattii kamiin mana kiristaanaa isaan barsan hundumtuu wal fakkaattuu akka ta'u malee inni gara bahaa jiru isa dhiyaarraa adda kan taane, inni dhiyaa isa kibbaarraa kan taane, inni kibbaa isa kaabaarraa yookiin inni kaabaa isa bahaarraa adda kan taane manni kiristaanaa iddoo hundumaa jirtu tokko akka taatuudhaaf inni guddaan mataan isaa sirni kan barbaachise kanaafidha. Eenyuun kiristaanii tokko addunyaarra kan jiru bakka tokkotti dhalatee bakka biraa gaafa deemu nuti koo kan akkasitti raawwachaa turre asitti koo akkasidha jechuudha. Giraa yookiin bitaatti galuu hin qabu. Manni kiristaanaa sirna amma qabaateetti manni kiristaanaa isheen kallattii bahaadhaan jirtu ishee kallattii kibbaadhaan jirturraa tokkuma ta'uu qabdi. Isheen kallattii kibbaadhaan jirtu kan lixaa duukaa akkuma tokko ta'uudhaan akka wal qabatuudhaan sirni mana kiristaanaa gahee guddaa kan qabudha. Innaa duukaa bu'oonnis immoo dursanii kan baasachuudhaan addunyaarra akka isaan ba'anidha. Egaa kitaabni Seera Tsiyoon kun qannoonaawwan kitaaba 30 of keessaa kan qabu duukaa bu'oonni kaawwachuudhaan kan isaan ba'anidha. Walumaa galatti duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa sirnoota isaan baasan keessaa isaan kun arfan kaawureen jalqabaati. Taananii diidisqidiyaa kan jedhu dhumarratti ilaalla. Innis yaa'u qannoonaa yookiin immoo kitaaba seeraa yookiin sirna kan duukaa bu'ootaati innis.
isa dhumatti deebina. Kan duukaa buutaa ammaaf isaan kan arfan barannee irraa jechuudha. Taannee kan ilaallu yaa'u tartiiba kitaabaa taa'een jechuudha. Kitaaba kakuuti. Kitaaba kakuu guyyaa darbe akkuma kaasne gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti du'aa ka'uusaadhaa booda inni kan barsiisedha jennee ibsineerra. Isa kana lamaan kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannu kan ta'u har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.